Oromoon gaafa mammaaku wal beekuu caalaa walii beekutu caalaa jedha yeroo mammaaku mucayyoo jabduu kana Oromoodhaaf oolmaa guddaa oolte yoon jedhe kun ishitti xiqqaata malee ishitti hin guddatu jechuudha. Yeroo hammaa kana keessatti ijoollee dhalataadhaan Oromoo ta'anii iddoo garaagaraa kan jiran aangoo isaanirra aangoo qabatanii kan jiranii aangoo isaanitti fayyadamuudhaan jechi ittiin arraba isaaniitiin namoota karaa isaaniitiin wanta tokko gargaaramuu barbaadanitti dubbatanii hedduu tokko isaanitti ulfaata jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun yeroo hammaa kanatti dhugaa rabbii otoo namni akka mucayyoo kanaa addunyaa kanarratti baay'ate namni hundumtiyyuu akka mucayyoo kanaa ta'ee namummaa qofti nama dhukkubsee namummaa qofti namatti dhaga'ame namummaa qofaaf wal jaalachuu wal gargaaruun akka mucayyoo kanaaf galetti otoo hundumaaf galeeti addunyaa kanarratti namni kamiyyuu waan rakkatu natti fakkaatu jechuudha. Namni waaqayyoon gaditti akka nama tokkootti jechuudha. Du'a nama oolchuu salphina nama oolchuuti hin danda'a jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani kennaadha isiniin jechuuti barbaada hara kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jecha. Subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa manni kan keessan isiniin jira akkasuma immoo video kana like share gochuuti hin dagatinaa isiniin jira obboloota koo'ii yaada qabdanillee koomentii jalatti naaf qooda isiniin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo kana galateeffachuudhaafan dhufee jira. Video hojjechuudhaaf fedhiyyuu hin qabun ture maaliif hojiirra oolee baay'ee tokko dadhabee jira waan ta'eef sa'aatiin itti boqodhutti jechuudha. Akkuma beekamu mucayyoon kun eenyu ishiin yoo jettan namoonni hin beekne Habiibadha jechuudha. Habiibaan kun Guraageedha jechuudha. Alattuu Guraagee kan taatedha. Garuu samoona darbe keessatti obboloonni keenya dhiiraa jechuudha dhaloota naqamte kan ta'anii Dubaay keessatti dhufanii rakkachaa turanii namoonni Oromoo ta'anillee sooshaal miidiyaa kanarratti kallattii garaagaraatiin guyyoota sadiif kan ta'anii fi ijoollota dallaala fidee Dubaay keessatti rakkisaa ture sanaa fi sagalee ta'aa turanii ijoollee sun garuu hanga sanatti waa'ee qoonqoo isaanii namni isaan yaadate hin jiru. Guyyaa sadi guutuu warri dura amma ta'ellee itti kennan dallaalonni suni hin dhorkatanii guyyaa sadi guutuu nyaata otoo hin nyaatin turanii sana booddee wanti ajandaas godhanii sagalee ta'aniifillee Oromoon jechuudha wanti isaa furmaata godhaniif hin jiru. Dallaala suni bakka isaanii beeka waan ta'eef hin tuffate jechuudha. Garuu booddee gaafa dadhabamu Mubaarakii mucayyoo kanatti geessee kenne. Mucayyoon kun immoo yeroo sana namoota wajjin jechuudha namoota biyya sana keessatti rakkatan gargaartutti iyyattee live irra teessee nyaata ajajjee fi yeroo sana nyaata achitti geessanii fi ijoollota keenya xannee oolchanii jiru. Har'a immoo maaltu ta'ee jechuuti dandeessu jechuudha. Obboloonni keenya kun baay'inaan nama 16 kan ta'anii fi mucayyoon kun salphina oolchitee gara biyyaatti illee akka isaan hin gallee fi hojii galanii akka hojjetanii akkasuma immoo jechuudha wantoota wacii isaan irra jiran illee gadi baatee miidiyaa hawaasaa irratti mucayyoon kun kadhattee obboloota keenya kana salphina oolchitee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun ijoolleen isaanii kan keenya naqamtedha dallaalanii isaan irraan dhufee ijoollee kanallee achitti rakkisan nama beekumsaan naqamtedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mana tokko keessatti walitti naqee ijoollee keenya kana rakkisaatii acuucaa achi keessatti nyaatallee otoo hin argatiin kan dhukkubsatanillee mana yaalaa otoo hin geessine achi keessatti dararama guddaa keessa turan jechuudha. Innillee dhiira ta'ee dhiirotuma akka isaarratti roorrisaa ture. Namni aangoo gaafa argate namu bakka aangoo isaa sana irratti mul'ifatee abbaa hirree irratti ta'uuti barbaada. Mucayyoon kun ijoolleen guyyaa 5tu isaan hafe jechuudha gara biyyaatti qabamanii akka galanii fi maaliif iqaama isaanii qaraaman irratti lakkaa'ee jira waraqaan irraa hin kaffalamne waan ta'eef sana booddee mucayyoon kun miidiyaa ofiishiitti qabdu irratti baatee jechuudha jettee obboloota keenya kanaaf namoota kadhattee to'ii obboloonni kun waraqaa isaanii idaan isaan irra jiru irraa kaffalamee
hojjetamuu fi akka danda'u akkasuma immoo hojii isaanillee galanii hojii isa ba'aniif sana maallaqa isaanii guggubanii akkasuma immoo qoonqoo kallattii adda addaatiin biyya namaa kana keessa ta'anii isa dararamaniif sana hojii galanii akka hojjechuuti danda'anii hojii galchisiiftee akka jirtuu fi akkasuma immoo maallaqa isaan irra jirullee miidiyaa karaa hawaasaa ishiitiin baatee ijoollee kanaaf kadhattee akka irraa kaffaltuu kana dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi waaqayyo waaqarraa ishee eebbisu kan akka ishii kana nuuf baay'isu ijoollee Oromoo jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi umurii qabnu kana jechuudha. Har'a sa'aatii kanatti malee boru waan nurra ga'u hin beeknu waan ta'eef guyyaan kun immoo hin darbaa. Warri isin harka keessan jalatti gad qabdanii acuuccan kun boru immoo isaanumatu guddateeto jechuudha. Waan waaqaa hin beekan yookiin dhukkubsattanii harka isaanitti galtanii ta'ii gargaarsa irraa eeguutii dandeessu waan ta'eef hadaraa keessan nama harka keessan keessa jiru hangoo irratti qabna jettanii ta'ii waan hin taane irratti hin dalagina, daba irratti hin dalaginaadha. Harka har'a bakka kufee ka'uudhaaf harka isinitti qabate qabaatoo kaasaa malee achitti gadi hin deebisina isiniin jedha. Barri wal jala taraadha isiniin jedha. Obboloota koo isinillee deebitanii rakkachuu dandeessu. Iddoo hangoo kanallee kan isin kaa'e uumaa keessanidha waan ta'eef hangoo keessan qabata godhattanii ijoollota keenya hin rakkisina. Yoo ta'uudha baate immoo biyyarraa iffidina hojii galchuutii hin dandeessani yoo ta'e akkasuma immoo hojichi in ulfaata. Bakka hojii galchitanii ijoolleen illee hin danda'a yoo ta'e fiddanii ijoolleen keenya akka hin rakkanne hojichuma dhiisatoo hojii humnaa hojjetadhaa too karuma isin waaqayyo isiniif kenneen jiraadhaa malee maallaqa jettanii obboloota keessan fiddanii dhuftanii biyya namaa keessatti hin rakkisinaa isiniin jedha. Maaliif wanta hin taane jireenya keessan keessatti galmeessitanii hin darbina. Biyya namaa kanatti illee inafnu jechuudha. Waaqayyo yoo nagaan nu galchee gara biyya keenyatti deebina. Namni immoo asitti yeroo warrakkisu kana maatiillee hin qaba waan ta'eef biyyattillee waan hin taane isinirra ga'uutii danda'a waan ta'eef dhaloota gidduu summii hin facaasinaa adaraa. Oromoon Oromoodhaaf ta'u malee Oromoo miidhu haa dhaabatu. Kana booddee isiniin jira obboloota koo. Obboleettii keenya immoo waaqayyo nama akka ishii nuuf haa baay'isu. Waaqayyo ammallee namoota hedduu akka ishiin gargaartu ishee haa gargaaru isiniin jechuuti barbaada.